السلام عليكم وبلين خياكم جرتن الرس فيديو بروق بدي دهاده نياتا جولي مياوا san qopheessina itti dhiyaadha. Aranyaan nani qopheessuuf deemu daa'ima kiyyaaf zayituunaa fi maangoo kana waa lameen kana walitti qopheessina itti dhiyaadha. Viidiyoo hamma maayyii xumuraati ilaala. Zayituuna irraa dhiqeetiin xarafa gubbaa san irraa mummuruu jira. Zayituuna eefan irraa mummuree booda maangoodhas akkasumatti ni xixiqqeessine waan lachuutu ciccirraa jechuudha. Kophaatti kan cicciree booda harkaan waan hin tuttuquun kenneef gilaabsii haadhee lammadan irraa dhiqaa waan hin harkaan tuttuqeef maangoodhas akkasumatti xixiqqeessinee cirraa. Waan lachuutu akkana cirannee efa qopheessine booda maashina nyaata daa'imaa itti godhan saniini akka hafuuraan bilchaatu goonaa jechuudha. Nyaata ijoollee distii keessa bilcheessurraa hafuuraayyuu akkana bilchaate irra wayyaadha, irra nagayaa. Akkanatti akka hafuuraan nu bilchaatu goona. Daqiiqa 15 suuta je'ee akka bilchaatu daqiiqa 15 eeyna jechuudha. Amma daqiiqa 15 booda bilchaatee jira. Zayituuninis maangoonis daqiiqa 15f kunis bishaan isaa hafuuraan bee bishaanuma kanaan daayina bishaan biroon fayyadamnu ni daayina jechuudha amma qajeellee. Amma daakamee irraa xalalchina maaliif zayituuninis firii qaba. Maangoonis ijoolleen jibbit gisee daakamee kanninuuf yoo irraan xalalchine waan akka haadaa takkaa waan akka huubaa waan qabdu jechaaf akkatti irraa xalalchine akkas goonaa jechuudha. Firiinis irraa baatii yeroo san irraa gingilchinaaf jechuudha.
akkanatti jalaa baasna. Hundaa'u irraa gilchee fixeeti akkasii walitti deebinaa jechuudha maayii irratti. Nyaanni daa'imaa har'aan tanaa kana fakkaata hedduu mi'aawaa nyaata bu'aa qabu. An akkattiin qopheessee fi